Ani waan ajaa'ibee keessa nyaatee geesse shaamisitti harka dhiqatu maashaallah tabaarakallah giraa waliin galchitu. Ani du'e bada malee madaamiin ta'e amma booda kookaa akkanaa yoo kabitti taate nyaata wajjin nyaadhus hin dhugu. Wallaahi dubbii ajaa'ibaa wallaahi baasii naga biyyaratti Wih, kulfaan itu dua wallahi. Ke video kaasusun illee kama ajaa'ibaati. Haqiiqatu jechuudha. Yaa miskiin jedhe shaamini biro. Kam garaana nyaatee laffeetu na dhayatte. Amarre ada kumari yo da kema shaamini birootu jedhe jecha tana. Astagfirullah alazim astagfirullah. Wayoji haqiiqatu jechuudha. Rakkoodha wallahi rakkoo bichaa mitiyyuu fadhiihaa ganaan jedhamnu jechuudha. Namichi kun sababa viidiyoo kanaatiif jechuudha dalagaa ofirraa ari'amuu danda'a. Maaliif jennaan seeraan ala dhugatti jechuudha. Warroonni amma akkanatti viidiyoo kana dogongora inni hojjete kana arganii viidiyoo kana bakkee hedduutti galfame jireenya isaatiif biyya Oromoo keessatti rakkisaadha jechuudha. Waan akkana kanarraa of eeggannoo guddaa godhuu qaba warroonni dalagaa alaa akkana waan akkana kana daddaleeganii gabaabamatti jechuudha. Waan akkana kanarraa fagaatuu qaban ta'u tarii wanti kun bangaalii takkaayii wantiidha. Isaan biratti gizee baay'ee wanti gizee hedduu jechuudha. Wanti akkanaa kun sarratanyaan biratti sarratanyaa dubartii biratti hin argama jechuudha. Haqiiqatti sarratanyaa dubartii mana keessa dalayduu keessattuu hin argama. Maaliif jarri kun jechuudha nafsiin isaanii xiqqishuudha. Nafsi ofii qabuu hin danda'ani. Akkasatti fadhiyaa yaa miskiin wallahi yaa miskiin. Dhiira tahee waan akkanaa kana fa'aa hojjete maal jedhaan namni maal jedhaan wallahi yaa miskiin. Haqiiqatti yooma beeloftanillee yooma miqiqqoon garaa nama jiraatillee jechuudha. Takka ofii saniin keessaa bitatuudha malee waan namni xalabate afaanii sanuu hayi. Hoo feeni haa taanu waan rabbiin irraa dhugdee barreeffamuun hin dhuynu jechuudha. Jechuun amma arabni illee ajabni illee tokkuma. Sarratanyaa fi warroonni mana keessa dalaguudha tokkuma. Garuu waan akka misaa kiyyaatichi waan obboleettiin kee takkaayee abbaan kee haati gidditti yoo taate malee yoo nu jaalaluma haadhatiif yoo taate malee jaalaluma maatii kiyyaatiif yoo qabaadhu akka dhugu taate malee irraa dhuguun fedhu isaan afaaniin irraa dhugan jechuudha. Hundi kennayyuu amma fakkeenyaaf nu sarratanyaa taanee haqiiqatti kan namitti hin irraa dhugdee hin dhugu. Maaliif hin fedhu hin ta'ullee خير أيبي أما نوتش خنا كشت نيات اللي خير رانياتي وفي بيبسي بيبسي لي الرافو ده دوجي نمر جاي والله والله قلبان تدوي بتشوفوا رامي ما باقي فيديو براك واني قلت دبلو وروني على دليدا وروني تلبية كنا دليدا فيجنو قدا هاي مدام من فندورة كاميرا قلفتي بروان سندري دنون دلاتي ما زاتي مدام من كيس بيتاي قديم سيبر ada leni edi mana sini edi sih kismet sinum asmani mu war dubartilli war kana aku fina kesa dalede mu fegano gudda ani ani
kara kiyyaan bal'aan irratti illee ilaalu maan irratti illee isa guddillee itti ta'e kaan ilaalu isin maan itti alaallattu. Jarri kun nama badeessa of eeggatan malee jechuudha. Of eeggadha isin warri madaamii mana madaamii dadhabaniillee gisee iddoo viidiyoon akkanaa kun hin ba'a. Garuu kan ajaa'ibsiisa kana kana baay'ee tokko na kolfisiise baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Miskiin wallahi rabbi rahmataa godhuuf hin beela'e. Haa ta'ullee kaasuu manumaa nyaate wayya. Osoo xalabatee ta'u nyaate wayya silaa. Akkasii baay'ee fiidee biraa waldachan baay'ee. Yoo isinitti toltu like share godhaa subscribe godhuu na jajjabeessuun ta'ee jira isiniin jedhaa baay'ee. Bye bye.